Bagagammaddan kabajamtoota Diidaatiyuub obboleettiin teenya Dubaa irraa dhuftee jirti. Ishee keessummeessaa simadhaatan jirra akkuma argaa jirtanii. Isin hunduu viidiyoo kana haga dhumaatti ilaalaa. Ayyee. Dirbeekino haala gaariidhaan nasimate obboloota koo isinis immoo akkuma inni gammadee nasimate isinis immoo itti gammachuu kanas akka wajjin jiru. Ashama jirtanii kabajamtoota hordoftoota Diidaatiyuub biyya keessa yeroo hunda akkuma isin jedhe biyya keessa kan jirtan biyya alaa kan jirtan nageenyi waaqayyoo fi jaalalli keenya bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'u yeroo mara isin feene waan ta'eef jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota Diidaatiyuub har'aa obboleettiin teenya takka jechuudha biyya Dubaay dhufteetu asitti Boolee Airport irratti na eegaa jirti. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Ishee Boolee Airport irraa fuudhuudhaaf karaa ishee deematan jira jechuudha. So akkuma yeroo darbe isin jedhe jechuudha. Warreen konkolaataa barbaadan ani yaa'u kana waan hojjechaa jiruuf jechuudha. Isin keessummeessuu nan danda'a. Biyya fee jechuudha deemuu hin dandeessanii. Wanti isin kaffaltan jechuudha. Wanta lama innis maalidha? Qarshii konkolaataa fi yaa'u anis illee yoo lafa yaa'u komishinii argachuu qabnaa ture isa sansanii qarshii xiqqoodha. Isa kanan isin jedhe qaxaleewwan kiyya. So obboleettii teenya tanaa Boolee Airport irraa ishee fuudhufan ta'a. Isa kana halkan keessa sa'aatii 11tti ka'eetoo sa'aatii 11:30 magaalaa Mujoorraa baane amma kinoo የት ነው የሚባለው? ይሄ ጋርመንት አይደለም ቱሉዲም አማ ሃይዌይ ወከንሞ ኤክስፕሬስ ዌይ ራ ባኔቶ ቱሉ ዲምቱ ረጅር እንጀቹ ቀጠሌ ወንኪ አማ ደቂቃ 30 keessatti jechuudha kara Boolee Airport ingeen jechuudha inni biraammoo jechuudha wannan isin jechuu barbaadu warreen konkolaataa barbaadan karaa keessatiin duwwaa 9201779 naa bilbilaayi ani obboleessa keessanii isinin keessummeessaa obboleessa keessanii isin jedhe isheen kaleecha halkan keessaa sa'aatii 3 moo sa'aatii 2tti Auroplaan irraa buute yookaan immoo Airplaan irraa buute achi bulte amma kana geenye amma ishee bira geenyuuf taana kara magaalaa Adaamatan ishee geecha jechuudha. Dubbisitti baay'isee tan jira mee wanta isheen jettulleen yaada ishee jettulleen jechuudha. Isinifan interview godha horaa bulaayi nagaan naa jedha. Egaa akkuma isin jedhe hordoftoota keenya halkan keessa sa'aatii 11:30dha. Akkana jalaa micayyoon jalaa rakkanneefan uratan kan ka'e jechuudha. Akkuma argaa jirtan highway seeneen jira. Highway yookaan seenee booda asitti immoo jechuudha. Karaa Tulluu Diimtuu kan immoo Addis Ababaa geeteen jira jechuudha. Inni kun highway express way jedhama. As ga'ee jira jechuudha. Qarshii Mujoorraa kara qarshii 80 kana kaffalchiisama jechuudha. Goroodhaan seenaa inni biraammoo baga ayyaana irreechatiin isin ga'e jechuu barbaadetanii alaabaa keenya agartanii so isa kana jechuu barbaadetan. Irra deebi'eeti immoo kabajamtoota Diidaatiyuub amma Garjii geetan jira. Akkuma argaa jirtan alaabaan keenya egaa boruu Finfinnee irratti irreecha ayyaana irreecha bara 2015 baga isin ga'e qaxaleewwan kiyya baga walumaan geenye Garjii geetan jira. Baga ayyaana irreechatiin isin ga'e amma ganama keessaa sa'aatii 12 fi daqiiqaa 30 ta'ee jira 12:10 ta'ee jira. So urrataanan qaqqabee jechuudha. Uummanni akkuma argaa jirtan hunduu jechuudha. Karaa hojiitti deddeebi'aa jiranii uummata hiriira qabatanii konkolaataa eegaa jiran akkuma argaa jirtanii. So ammaan booda daqiiqaa 10-15 booda Boolee Airport hin geenya.
kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma amma kinoo makiina irraa bu'ee jira. Ishee fudhachuuf garas deemaa jira jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota Diidaa Tube amma Boolee Airportii keessa jira akkuma argaa jirtan jechuudha. Booleetii xiyyaa yookaan immoo booleetii xiyyaa eeggatan jira akkuma argaa jirtani. Yaada jiru waliin ilaalla. Aga dhumaatti waan kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma argaa jirtan booleetiin keenya dhuftee jirti. Ishee eeggatan jira akkuma argaa jirtani. Agak mati. Aye. Ya nanti. Naga lupa. Dirtame, naga ertani. ይችላል። ኪስም ምንም እናደርገዋለን። ኪስም ውስጥም እናደርገዋለን። ሁለቱም ጋር ውስጥ ብናደርገው አይሻልም? argaa jirtan isin hunduu jechuudha. Obboleettii teenya fudhannee jirra ofitti Boolee Airport irraa baga gammaddan baga gammanne yaada jennee. Walumaan gammanne obboleessi keenya baay'ee gammade. Hundumti keessanuu yommuu kan gammadan abdii hamaltii qaba obboloota kooyi. Jirtu jedha yeroo baay'ee. Dhuguma si jiraatire injirra. No injira. Mee yaada jiru jechuudha namoonni baay'een jechuudha. Nulleen hin barbaanne jechaa ta'u WhatsAppidhaan, Telegiraamidhaan, Imoodhaan jechuudha. Nu dabarsinaan jedhani. Yaada jiru akkaataa itti si keessummeessee akka mee yaada jiru akkasumas immoo yoo barbaadan yaada jiru jechuudha. Har'a nama keessummeessu jechuun akka kee kanatti dhugaadha akka didaatti kan nama keessummeessu ani agarre. Kuno halkanii guyyaa qorra dhugee aduudhanis aduun jenne qorraanis qorra hin jenne asitti dhufee kinoo haala gaariidhaan na simate obboloota koo isinis immoo akkuma inni gammadee na simate isinis immoo itti gammachuu kanas akka wajjin hirmaattan akkasuma immoo warri akka koo karaa biyya keessanii deebi'uudhaaf karaarra jirtan karaa obboleessa keenya haala hojjechuu hin dandeessu. Egaa qaxaleewwan kiyyaa akkuma ishee gannati. Maqaan ishii gannati akkuma gannati jette jechuudha. Yaada barbaadan jechuudha isin cinaa dhaabbachuu nan danda'a waan ta'eefu isin hunduu duwwaa 920177982 jechuudha. WhatsApp, Imo, Telegiraamidhaan natti haasa'uu dandeessanii tole horaa bulaayi karaa magaalaa Adaamaa deemuuf taana nagaan naa jedha. Egaa kabajamtoota keenya akkuma argaa jirtan amma Boolee Airport irraa baaneetoo karaa Garjii kana jirra. Karaa Boqojjii deemti. Normaalii yaadni jiru kana jechuu barbaadetanii. Hello irra deebinee dhufnee jirra immoo qaxaleewwan kiyya. Har'a amma magaalaa Adaamaa keessa jirra. Amma kinoo seenaa jirra jechuudha. Fitne adeemsa keenya fitnee jirra akkuma argaa jirtanii. Baga nagaan magaalaa Adaamaatti galtee obboleettii. Akkasitti yaada jiru mee wanti moo teenye taasisu qoy hordoftoota keenya teenye daqiiqaa lamaan takka isiniif riikardii goona garuu magaalaa Adaamaa keenya jirra jechuu barbaadetanii haala gaariidhaan dhufnee rakkoo tokko malee jechuudha. Wanta hundaaf as jirra amma obboleechi isheedhaa Boqojjiirraa dhufaa jira. Isheen immoo jechuudha asitti isa eeguu qabdi immoo deemuu qabna jechuudha qaxaleewwan kiyya. Mee yaada jiru jechuudha gadi bultee isheen immoo gannata isiniif haa ibsituun isin jedha kara ganni mee yaada jiru gadatu Duraan dursanii egaan isinii baay'eetu jaallatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota Diidaa Tube
anis nagaa kootiin hanqinu isa bira ga'e obboleessi koo dhugaadha baay'ee tokko kan itti gammadu jechuudha obboloota koo caalaa simannaan inni anaaf godhe anaaf baay'ee tokko addaadha baay'ee tokko dhugaadha galata guddaa narraa qaba jechuudha kanaaf asumaan isinis immoo itti dhugaadha sirriitti naaf galateeffadha ani immoo akkamitti akkan isa galateeffadhu hin beeku waan ta'eef akkanani gammachuudhaan innis gammachuudhaan dhufee na simatee anis immoo itti gammachuudhaan obboleessa kootiin wal arguutti baay'een gammada asumaan immoo isinis obboloonni karaarra jirtan dhugaadha didaa jechuun akka garaa keessanitti akka nama amantanidha jechuudha ani akka garaa kootti isa amanii dhugaa dubbachuu fi namni baroota kana keessa hattuutu baay'ate waa baay'eetu jira waan ta'eef dhugaadha inni waa baay'eedhaan gonni nama dhaabbatudha waan ta'eef buloonni karaarra jirtan Sindu didaatti bilbilaa. yoo inni sinaarse lolaanii wantoota taadeeffadhaa malee gadi inni sinaa sirriitti qabadhaa dammoo sheerii fi laayikii gochuudhaan Jajjabeessitanii baay'ee namatti tola dhugaadha baay'ee namatti tola kanaaf sirriitti guddifadhaa nama kana sirriitti qabaa guddifadhaan isin hin jedha ani dhaamsina ni qabu mootii dhaloonni baay'een dhugaadha kallattii gara garaatiin boolee keessatti baay'een kan nyaatamtanis kan nyaatamnes jirra jechuudha kanaaf haala gaariidhaan dhugaadha simannaa gaarii kallattii gara garaatiin nama birrii jijjiiruudhaan jechuun maal jechuudhaan obboleessa koo mariisisee kanaan kallattii baay'eedhaan na gargaaree jechuudha kanaanis immoo itti hin gowwoominaati obboleessa keessa wajjin haasa'aa wanta gara garaa wanta isiniif hin galle gaafadhaati mari'adhaati odoo achi hin gahin jechuudha osoo achi hin gahin waan tokko mariisifattanii gaafa dhuftan birrii keessanis qabattanii dhuftan kallattii baay'eedhaan isin keessummeessa bulchaan sirriitti guddifadhaan isiniin jedhaa guddaa isaa galatooma. Garuu dubbii isinitti baay'isnee jirra qaxaleewwan kiyyaa dhiifama guddaa isin gaafadha. Anyways yaada jiru gadi fakkeenyaan jechuudha ganna isinitti ibsitee jirti. Rakkoo addaa yoo qabaattan bilbila kiyya duwwaa 920 jechuudha yaada barbaaddan na gaafadhaan isin jedha. Inni biraa immoo jechuudha warreen karaa biyya alaa Arab Emirates keessa jirtan garuu karaa biyyaa galuu barbaadan konkolaataa hin qabna konkolaataan jechuudha bakka fe'ee deemtanii jechuudha isin gaggeessuu isin simachuu hin danda'a jechuu barbaadatanii horaa bulaa kabajamtoota kiyya baay'een isin jaalladha warreen chaanaalii kana isin hunduu haaraa taatan jechuudha subscribe godhaa video kana yoo jaallattan like godhaa horaa bulaa guyyaa gaarii isiniif haa ta'u torban gaarii isiniif haa ta'u